Aanulee Tiyuu Aanulee Godaannisa Seenaa Roorroo daangaa tarte. Roorroo daangaa tarte sabni maaliif rafaa? Baraan bu'aa hafuun beeki akkaan fafaa. Diinni wal gurmeessee bara dhufaa darbaa, gamtaan nutti duulee mirga keenya sarbaa. Yoo nurraa ajjeesu xiqqaa guddaa keenya, roorroo daangaa tarii maaf callisnee teenya. Osoo manni keenya nurraa guggubatuu, osoo qeerroof qarreen rasaasan dhumatuu, osoo hayyuun keenya hidhaan dararamuu, qabeenyi horanne alagaan saamamuu. Hanga yoom callisna waanjoo diinaa baannee, gamtaanaaf falmannu irree tokkoon taanee. Tokkummaa kaleessaa sana haa deeffannu, roorroo daangaa tarte akka obbaafannu. Akka ilmaan bofaa gargar faffacaanee, maaliif roorrifamnaa saba yartuu taanee? Tokkoomuun dirqama inni bahaaf dhiyaa, akka hin weeraramne daangaan Oromiyaa. Ijaaramuu qabna inni kibbaaf kaabaa, qabsoo fi tokkummaatu roorroo nurraa dhaaba. Gamtaadhaan falmachuu qofa kan nu falu, callisee dhumachuun Oromoof hin malu. Gamtaadhaan falmachuu qofa kan nu falu, roorrifamaa buluun Oromoof hin malu. Kanaafuu hin facaanu akka ilmaan bofaa, roorroo daangaa tarteef furmaanni gamtaa qofa. Roorroo daangaa tarteef furmaanni qabsoo qofa.